Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isiniin jecha jalatamtootaa fi kabajamtoota uummattoota keenya hundi keessanuu akka nagaadhaa jirtu jajjabaatu isin jecha har'a yaada baay'ee na ajaa'ibe tokko isiniif ibsachuu dhufeetan jira. Amma durallee liiviillee seenuu fedhii yoo hin qabu garuu waan baay'ee na ajaa'ibeef akkan seenuu na godheetu jira. Innis maal inni yoo jettanii hojjaa jaaffaa paarlaamaa dheengadda qaleessaman dheengadda mootummaan Dr. Abiy Ahmed gidirsa TPLF yookaan juuntaan wayyaanee waggaa lamaaf walakka masaraa mootummaa keessatti ittiin taphachaa turte paarlaamaa bakka bu'oota paarlaamaa yookaan bakka bu'oota uummataa irratti ifa baasaniitu turan. Waggaa lamaaf walakka hanga isheen itti gidiraa turte sana hundaa'u isaaniif rabbi malee wanni beeku hin jiru jechuudha. Garuu dheengaddaa erga TPLF yookaan juuntaan harka isaanii keessa galtee to'annaa jala ooltee booda paarlaamaa uummata irratti ifa baasanii baay'ee nama ajaa'iba. Akka isaan dubbatanitti guyyaanumaan galmee ittiin bulmaata biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kana fuudhee amaanaa uummataa kana fuudhee gara biiroon deema hoggaan jedhu jaalleewwan koo fi ittaanaa kiyya Dammaqee Mokonnii fi Lammaan natti fakkaata. Jarreen kana qabadheen biiroo seenaa hoggaan jedhutti hin danda'amu si qofa malee eenyunuu seenuu hin danda'u. Siifuu nutu karra sirraa bannaan seentaa. Jedhanii jennaan hamilee akkasitti cabsanii jennaan akka nama ajaa'ibutti dhiisee baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Akkasitti dhiisee ofuma isaanii seenee ofuma isaatiif seenee jechuudha jarra sana hafanii. Sana booda erga biiroo isaa seenee waan baay'eetu jira. Sa'aatii fedhan ofii isaaniitiif karra irraa banuu. Karra irraa baniini booda ganamallee isaantu liseensisaa, isaantu baay'isaa, isaantu cufaa, isaantu banaa jechuudha. Maaliif akkas ta'e yoo jettanii dhibbaan dhibbatti mootummaa biyyattii haa ta'u malee waggaa 27 yookaan jaarraa 27f biyyattii kan bulchaa ture TPLF yookaan wayyaanee jarreen kanaadha jechuudha. Jarreen kun ammoo akkuma isaan eegale dubbataa turanitti jiraanni eegdonni sikurutiin adda addaa baay'inaa harka dhibba keessaa 85 hanga 90 TPLF yookaan uummata Tigraayidha. Kunillee hacuuccaa cimaadha jechuudha. Maal irraa hubanna asirratti eegdonni masaraa mootummaa keessa jiran sun sikurutiin muluun isaanii sun jechuudha uummata Tigraay yookaan TPLF. Kanaaf jennaan TPLF kun ammoo sikurutii masaraa mootummaa keessa kan eegaa turan isaanii jechuudha dhibbaan dhibbatti. Mootummaan biyya haa bulchu malee kaayyoo yookaan adeemsi isaan ittiin uummatatti kana hoogganaa turan mootummaa kana akkuma duraan Hayilamaaramiin maaltu jechaa turanii Hayilamaaramiin dadhabeetiyyuu booda naaf hin taane jedheeti waraqata kan inni galfate jechuudha. Sanaaf akkasitti waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Ani hamma dura wallaahi dhugaa rabbii yoo dubbachuu ta'e mootummaan Itoophiyaa kun ilaalcha kamuu keessatti dhimma dhaaba kanan deeggara kan jedhullee fedhiis hin qabu. Maaliif rakkoonni jira gara hundaanuu. Nuti rakkina isa kana hin beeknu isa mootummaan ofii keessa jiru fi gidirsa keessa jira inni jechuudha. Kana hin beeknu garuu rakkina immoo uummata irratti waraanaan waan adda addaatiin godhamaa ture waggaa ilaallu uummanni kuni miidhamaa jira, ajjeefamaa jira. Kun maaf kana ta'e jechuuf jennee itti kurrifataa waadanuu darbee walumaan argaa turre. Har'a immoo inni dheengadda waggaa lamaaf walakka namni kan hin beekne uummataaf hoggaa ifa baasu ofiifuu maal keessa akka ture jechuudha. Biyya ni bulchaara malee kan isa bulchaa ture maal keessa waan isaan maxxansan waan isaan dubbadhu jedhan malee kan inni irraa hin dubbanne jechuudha. Kan godhaa turan TPLF yookaan juuntaa warra jedhaman sanaadha. Baay'ee nama ajaa'iba dubbichi. Maaf yoo jettanii baay'ee nama ajaa'iba. Biiroo tokko lama sadi keessa hatta biiroo ilmaan kiyya wajjin seenullee qulfiin isaan harkaadha. Isaan tubannaan an seena isaan cufnaan an baadha. Hayyee ganama gara biiroo kiyya seenee akkaataatti bulmaata biyyattiitti ooltu
nin hojjedha hoggaan jedhe hin danda'a garuu waan fedhan ofii isaaniitiif qulfii waan qabanuuf waan fedhan ergan godhanii booda an seenaa jedhe. Waan baay'ee nama ajaa'ibudha waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Mootummaan kun haala kanaan rakkina cimaa keessa jira ture garuu hamma rakkina isaa immoo uummataaf ifa baaseera. Uummanni ammootu reef beekaatu jira jechuudha. Hamma dura nuti mootummaan nu miidhe mootummaan uummata ajjeese mootummaan akkana godhe jechaa ture yeroo baay'ee. Garuu ofiifuu inni gidirsa cimaa TPLF yookaan juuntaa wayyaanee itti hojjechaa turte ittiin taphachaa turte keessa jira. Paarlaamaa dheengaddaa irratti dubbateetu jira jechuudha. Kanaaf wanni baay'ee na ajaa'ibe namni biyya hogganu tokko illee masaraa keessatti hanga kana gidirfamuu danda'a jechuun baay'ee nama ajaa'iba. Maaf yoo jettanii ammaan dura waggaa 27 kan biyyatti hogganaa turan isaanii waraanni isaan harka jira meeshaan adda addaa wanti fedhan isaan harka jira hundinuu isaan harka jira waan ta'eef isaan harka jiru kana hunda mootummaan yookaan fakkeenyaaf biyyi mootummaa ce'umsaa haa ta'u malee mootummaa masaraa erga seenee yoo sikuruutiin kan isaaniiti qulfiin biiroo jiru kan isaaniiti ergaan fuunee jechuudha inni ofuma isaatiif gidirfamee biyyatti hogganaa ture jechuudha cimaa gidirsa cimaa keessa ture jechuudha inni ofuma isaatiif. Kanaaf kun waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Uummanni illee beekuu qabaa. Ammootu wanti nama seenamu waan yoo jettanii hanga yoona lubbuun isaa haftee yoona ga'uun kun waan cimaa tokko maaliif yoo jettan paatrooliin fuuldura mana kiyyaa dhaabataa guyyaa tokko masaraa keessa bahee naannee ilaaluun qabaa jedhee gaafannaa ilaa ati masaraa keessa dhimma baatuuf hin qabdu atasuma keessa teessaa dhaan jennaan. Egaa dubbiin baay'ee akkasitti na ajaa'ibde akkasitti seenaa akkasiin dabarse waggaa jedhan baay'ee na ajaa'ibe. Dhimma biraa dhimma dhuunfaa yookaan dhimma maalimaa dhaaba deeggaruuf hin dhufne baay'ee na ajaa'ibeeti. Mootummaanis ni gidirfamaa kan jedhu jechuudha. Dhiifamaa waliin galatooma.